maali? Maal dhugaa jaalala maal jaalala meeqa jira re maal? Caakata magaalaa. Amma dafii ka'ee beenu safara kana. Dafii. Maanni kuni rakkataa akka keetiin na jaallataana. Rakkataa leenaan jedhin. Ka'ii beenu. Deemii ka'iiti. Bah rakkataa leenaan jedhin naa qabaleega. Rakkataa dha ta'e na sobee naa ka'ii beenu. Ka'ii beenu. Bah. Maanni kuni. Jimmy, kottu. Maanni moo? Maanni? Aarteerta. Maal si aarse? Nama isheen nama tuffata. Yoo dhashee? Rakkataa namaan jetti. Yoo dhashee rakkataa si jettu? Natti himteeti? Mucaa naannoo kana buna danfistu. Ishee fuuldura kanaa moo? Maal tolti si fidere suni? Maal tolti nu fidu? Guyyaa meeqa dhaga'ee buna dhugee? Natti tolte immoo beektaan moon. Maalirratti kolfitaa manneeti. Garaama qonna barbaade gaalatti inni jaallattu. Inni gaafa itti bu'aniiti. Baadheem rakkata. Siimmoo akkamitti si diddi? Jimmy magaalaa dhuftee ammumaan utuma turii. Amma namni lapheen na gubate naari. Mana inni harqeen jiru naannoo kanam. Harqeen naarii koo ofirraa cabsan. Fala gaariin qaban. Jimmy amma dhageen dhugaatii isa akka isheen alatti si irraanfachiisu si fideera. Asumatti na eegatti. Asumatti na eegi. Tole? Of keessaa baasuun barbaadan ishee. Amma irraanfattan siin jedha. Sin eegaga. Akkam? Simacheessuu barbaade moo? Ganaadha yoo dhugde gaafa sirriitti dhuddeettu immoo ganaa ni irraanfattameeti akkuma isheen dhalattee lafa dhartu. Irraanfatteeni? Ciraa ishee irraanfadheera. Meetii miti? Meetii irraanfadheera. Meeshaa garteeree maqaa ishee kamitti barteera? Meetii lakka. Ganaa gaafa sirriitti dhuddeettu akkuma ishee eessa akka jirtu irraanfatte eenyu akka taate maqaa kee irraanfatte yoo maqaan kee? Ani maa gammachiisa? Jimmy. Ay amma yuusii hafachuu sirriitti dhugime. Sirriitti dhufe amma ishee irraa. Baatii dhageessa? Gaafatti irratti lama sadii fudhatteertu ni irraanfatta jiraata. Waa bakki faa bittee mate garuu waan kanaaf biyya waan akkasii hin jiru. Akkamni? Kam jettu muyyoo. Ni haamatu nama irraanfachiisti rakkoo. Natti ulfaata arti garuu. Natti ulfaata jaaru ta'e. Hafuura kenniiniif gargariin kutulan. Ay meeti. Irraanfadheera. Meetii hin beeku. Maaliif maqaa ishee irraanfachuudha dhabdareeti? Maqaa ishee akkamitti hin dagattaa? Maal? Maal? Ani meeshaa gosa kamitti? Maal? Cabii meeshaa gosa kamitti? Meeshaa maali? Jechuun qabeenyaa kee meeshaa manaadha. Ahaa meeshaa mana keessa haa ta'u malee. Sadeetti maali? mana keessaa hektaara meeqa qabdaa? Wanti keessatti? Maanni? Waayuu. Maal? Akkas ija tokko natti ibsatee naani maaltu si dhitee? Kuma haasaa dheena. Haa ta'u qabeenyaan abbaa kee suma harka jira kaa? Waaltuu qabeenya abbaan koo qabeenya maalii qabaati? Jechuun jaallatu badaa kanaafdha. Ofoon jechuun dhugaa. Ofiimuun jaallatu badaa. Ani laa waan tokko barate. Jaalalli duwwaarratti jalqaba. Immoo olii gallee kufnee kaanee wajjiniin agabuullee bullee bor waan gaarii itti baana. Qoo itti naasaa waan gaarii itti baana. Amman waan tokko hin qaban.
Gamme. Bunas hin qabu. Abbaan koo qabeenya maalii naa kennaa ofii humna jiraachisuu dadhabee isaa itti Waame! erge. Maaliif chaara? Hinqoo isaa of jajuun jedhee. Dhuguma dhugaa waan tokko hin qaban. Dhugaateeti. Dhugaa maaliin qaba maal namni. Maali jettee na fiddeeti maata inni jechaaru sirriitti natti himi. Siini jechaara. Maal jedhee mootii fidee maal jettee natti. Qabeenya waan tokko iyyuu qabdaati. Ani ani qabeenya maalii qaba. Kun akkuma sitti mi ba'a. Waan tokko hin argan jiru maal abbaa afaan isaanii isatti na ergani. Hojii qabanii isuma taa'ee nyaachuu malee. Baay'ee nama garramtu garuu. Baay'ee sobda shi sobaadhati. Atis baay'ee sobda. Maanni ati? Baa. Akkasitti nama tokko hin argattu. Maal yoo sobdeen duuta? Baa. Qabeenya qabattee fiddee dhuftee ammatti. Maal jedhaan ree? Qabu. Qabeenya ilaaltee dhufte taanaan adeemtu. Qabeenya ilaaltee dhufte taanaan moo adeemtu hannu gaana sila naa bitame. Si macheessa akka akkas laakee machooftaati. Maali man? Nagoo yoomsii ta'e mucattiin.